Ashamaan kafunee hordoftoota OGMC Media nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha baga ayyaana kabaja Irreecha 2018tiin nagaan isin gahe. Hirra deebin baga ayyaana Irreecha hora Finfinnee kan bara 2018tiin isin gahe daawwattoota keenya jecha egaa ayyaanni Irreecha hora Finfinnee haala bareedaa fi hawwataa ta'een yeroo ammaa kana gara bakka irreeffannaa irratti hawaasni Oromoo bal'aa fi akkasumas sabab sablammoonni bakka argamanitti deematii jiru. Marrega akkuma tikaastegaa OGMC jalqabumarraa jalqabeegaa jala bultiirraa eegaleegaa daawwattootaan biraan qaqqabsiisaadha kan ture marrega har'asigaa barii subiidhaan baaneegaa daawwattoota isaa biraa qaqqabsiisuuf qophii isaa mara xumuree eegaleeti jigaa kan inni. Eeyyeen egaa akkuma argaatii jirtan daawwattoota keenya namoonni gara Irreecha hora Finfinneetti deematii jiran sirbaawwan garaagaraa fi haala bareedaa ta'een faaruu Irreecha wal qabatullee faarsaa yeroo itti deemanidha. Isin hanga xumura qophii keenyatti yoo waliin turtanii taateewwan asitti ta'anii fi akkaataa kabaja ayyaana Irreecha akka simbiraan geenyu ta'a nu waliin tura. Bentullu ya na Rabbi karanna kana tuudhaan Oromoo ulkay irreessa qabanna ulkay irreessa qabanna Beemarkaabuu na Rabbi karanna kayitullu ya na Rabbi karanna kana tuudhaan Oromoo ulkay irreessa qabanna ulkay irreessa qabanna Aadaa fi seenaa qabna amantii aadaa fi seenaa qabna amantii keenya waaqeffannaan kallachatumaa Oromooti kallachatumaa Oromooti duudhaa irreessaa marga qabanne duudhaa irreessaa marga qabanne isa rabbii tokkichaan galanni siyaa. Konja waan kan nagaan bulle nagaan nu haa oolchu amaan gargar nu haa oolchu sinoo malkaatan irreeffachuu dhufne malkaan tun jaalatee nu haa fudhatu nagaan nu haa oolchu waan biyyatan haa nagahu nagaa isaatti nu haa aasi waan ammallee waan hamaa nutti aseemu achi nurraa qaba malkaan tun nurraa qaba nagaa. Waanyi nagaa lafti nagaa waanyi nagaa lafti nagaa waanyi nagaa lafti nagaa bariin barraaqaa nagaa bariin barraaqaa nagaa bariin barraaqaa nagaa bariin barraaqaa nagaa ummata Oromoo dhuftanii galata keessan galfachuu fi waa yaaddan mara argadhaa ummata Oromoo dhuftanii galata keessan galfachuu fi waa yaaddan mara argadhaa bariin barraaqaa kun nagaa isinii haa ta'u bariin barraaqaa kun nagaa isinii haa ta'u bariin barraaqaa nagaa isinii haa ta'u ilmoo yaaddan ilmoo argadhaa fayyaa yaaddan fayyaa argadhaa dunyaa yaaddan dunyaa argadhaa hoggaa hoggaa guutuudhaan deebi'aa hoggaa hoggaa guutuudhaan deebi'aa hoggaa hoggaan guutuudhaan deebi'aa ummata Oromoo nageenyi sii haabu ummata Oromoo nageenyi sii haabu ummata Oromoo nagaa malee kan nu baasu hin jiru ummata Oromoo nagaa malee kan nu baasu hin jiru ummata Oromoo abdiin kutatiin nagaa buusuuf ummata Oromoo abdiin kutatiin nagaa buusuuf Oromoo dukkana duuba ifatu jira Oromoo dukkana duuba ifatu jira Oromoo waaqayyo nagaa sii haabu araara buusuuf abdiin kutatiin araara buusuuf abdiin kutatiin nagaa. Rabbi nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu biyya nagaan nu haa godhu sa'aan nama nagaan nu haa godhu qeerroo qarree keenya nu jala haa guddisu nageenyi nu murteessa nagaan nu haa kennu Rabbi nagaa arganne haa galu Oromoo marti milkaa'a anas jirtan kan biyaalaa jirtan martuu nu milkaa'a eebbiti kun simbira haa ga'u balalee ammoo simbira haa ga'u waaqni irreecha kana irreecha tasgabbaa'e irreecha etite
irreecha bareedi rabbi nu haa taasisu namuu maru irreeffatee itti milkaa'u hunduu abbaa irreechaa taane jedha martuu irreeffatee itti milkaa'u rabbi nu milkeessa waaqni nu milkeessa waaqni nu milkeessa gadaan rooba. Rabbiin nagaan nu bulcha nagaan nu haa oolchu irreessi keenya irreessa milkii haa ta'u wali qabamni keenya kun wali qabama milkii nu haa ta'u Oromoo korma goobaa ta'i kamatarraa gaafa qabu ta'i ka gaafin hin dandeenye ta'i ejersa gaaraa ta'i leenca nyaaraa ta'i baay'ina cirracha ta'i jabina leenca ta'i tokkummaa kinniisa ta'i rabbiin si ijaare sin diigin rabbiin si ijaare sin diigin kan dhukkubsate haa fayyu. Karannaan keenya waaqaa lafaa ga'u karannaan keenya waayinaa dhaga'u karannaan keenya waaqaa lafaa ga'u karannaan keenya waaqaa dhaga'u karannaan keenya waaqaa lafaa ga'u Oromoo galanni kee waaqaa ga'u Oromoo galanni kee waaqaa ga'u Oromoo waa yaadde waaqayyoo dhaga'u Oromoo araarri si yaabu Oromoo araarri si yaabu Oromoo araara malee kan nu baasu hin jiru Oromoo dukkana duuba ifa jira Oromoo araarri si yaabu naga. Kaiman kabuna Rabbi karanna Tentullu yana Rabbi karanna Kana duraan Oromo Urkai irreeza qabanna Urkai irreeza qabanna Kaiman kabuna Rabbi karanna Tentullu yana Rabbi karanna Kana duraan Oromo Urkai irreeza qabanna Urkai irreeza qabanna Ummanni Oromoo kan kaaba jirtan kan kibba jirtan galanni keessa waaqa lafaa haa ga'u galanni keessa waaqa lafaa haa ga'u galata keessa waayinaa dhaga'u galanni keessa waaqa lafaa haa ga'u Oromoo tokko ta'a Oromoo walii gala Oromoo duuti nuun maltu Oromoo abdiin kutatina Oromoo abdiin kutatina Oromoo araarri nu waabu Oromoo araara buusuuf abdiin kutatina barri bara nagaa siyaa ta'u Oromoo barri bara nagaa siyaa ta'u bara araaraa siyaa ta'u baratti walii galtu siyaa ta'u hoggaa hoggaan nagaan isin haa fidu.
Kai markabuna rabbi karanna bentullu yaana rabbi karanna kana duudhaan oromoo OGMC Media egaa yeroo kana immoo abbootiin gadaa hora saaqaniiti kan isaan jiran. Eeyyen egaa akkuma ganamarraa barraaqarraa kaanee argaati turre haala egaa bareedaa fi miidhagaa dhugumaan ol ka'iinsa biyyaati jedhamee akkuma maqaa argate sana ol ka'iinsummaa biyyattii kan itti mul'iseedha egaa irreechi bara kanaatti dhugaa dubbachuudhaaf bakka injifannoon egaa gurguddaan itti galmaa'eedha dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee irreechaa yoo kaafne waggaa 150 booda akkasuma immoo erga deebi'ee irreechi hora Finfinnee kun waggaa 7ffaasaa kabajaati jira akkuma barii barraaq argine baay'ee waan namatti toludha. Maarree gaatu akkuma tikaasayyuu miira namatti toluutiin haala tasgabbii qabuutiin haala nagaa qabuutiin haala eegumsi isaa namatti toluutiin gaa irreechi bara nagaa dhugumayyuu milkaa'inaadha. Biyyattiinis egaa yerootti milkaa'ina garaagaraa argattetti dhugumayyuu maqaan ol ka'iinsa biyyattiif irreechi jedhamee egaa bifa bareedaatiin haala akkasiitiin argineeti jirra. Mee ammoo gaa hirmaattota irreeffannaa kana dhufan irraa gaa yaada isaanii miira isaanii dhaga'ame irraati gaa tokko lamaan kan isaan biraan qaqqabsiifne. Egaa akka tuyyuu kaaftee irreecha kana kan irreeffatu Oromoo qofa miti sabaaf sablammoonni Itoophiyaa danuun bakka itti argamanidha. Akkasumallee Itoophiyaan alatti Afrikaa irraa kan dhufan jiru biyyoota alaa kan akka Ameerikaa illee kan dhufan jiraachuun mala biyyoota gurguddoo irraa isin dhufu jennee abdii qabna. Isa kana immoo taatee kana maalummaa irreechaa hubatanii galanii gara biyya isaaniitti akka galan akka qabeenyi kun qabeenya biyyattii ta'e hubatanii akka hubachiisan abdii guutuu irraa innaa kana qofa miti immoo namoonni asitti argaatii turre egaa wayyaadaan faayamanii haala bareedaa ta'eetiin bakka turistii hawwataa gochaatu jiru dhugumaatti irreecha. Miira namatti toluutiin shubbisaa ragadaa haadholiin siiqqee abbootiin gadaa bifa uffata argaa uffannaa aadaan kun bifoota garaagaraa godina Oromiyaa qofaatu hin ta'in uummattoonni biraarree bakka kanatti argamanii kan jiru dhugumayyuu gaa waloominaatiin irreecha kana gaa irreeffatamaa jiru nutis daawwattoota keenya kana biraan egaa tokko lamaan isaan biraan qaqqabsiisnu ta'a. Hayyee haa ta'u egaa daawwattoota keenya egaa nutis egaa akkuma jalqabarraa isiniif kaasaa turre barii barraaqarraan egaa kaanee asitti argamneeti jirra. OGMC Miidiyaanis egaa sagalee uummatarraaf kan dhalate egaa sagantoota asitti jiran tokko lama akka isin biraan ga'u ta'a isin hanga xumura qophii keenyatti waliin turaan affeerraa keenya. አየን እና አመሰግናለን። ታሬ ኢሬቻ እንዴት አየ? ኢሬቻ በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ያምራል፣ ጥሩ ባህል ነው። ኢሬቻ በጣም ደስ ይላል። እኔ ተመችቶኛል። ህዝቡ ሌሊት ነው የመጣው፣ እኔም ከነሱ ጋር እኩል ነው ሌሊት የመጣውና ማየት አለብን ብዬ በጣም ደስ የሚል ፍቅር አይቻለሁ። ደስ የሚል ተተኪው የሚወደው ባህል አይቻለሁ እና የአባቶቹን ባህል ሰው ወጣቱ ምን አይል ለማክበር ጓግቶ እንደመጣ ያሳያል። የፍቅር ነው። እኔ መጥቼ እንዴት ነው ኢሬቻ ምንድነው የሚያስተምረው ብዬ ጠይቃቸዋለሁ። ኢሬቻ ውሃ ዳር ይከዳል፣ ሳር ይበጠሳል፣ ከዛ ውሃውን ያስነኩ፣ ከዛ ወደ ሰማይ እግዚአብሔር ይሄንን ውሃ እንዳቀዘቀዝክ እኛንም ቀዝቀዛር አገራችን እርጥብ አርግ ያሉ ነው። እርጥብ ሳር ይዘው የሚጸልዩ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሪያቸው ገንዘብ አምጣልን ሀብት አምጣልን ሳይሆን አገራችንን ባርክልን፣ የጋራ አርግልን፣ የአንድነት አርግልን፣ ይውለዱ ይክበዱ የሚል ነው። ስለዚህ ይሄን የሚል ባህል መቆም የለበትም፣ መቀጠል አለበት። ሌላውም እንደዚህ ያልታወቁ ባህሎች ወይም ደግሞ እንደዚህ እንደ ኦሮሚያ ብሔረሰብ ባህል እንዲህ ያልሰፋ ወይም ደግሞ በጣም ረጅም እድሜ ያልሄደ አጫጭር ለህዝብ በሚጠቅም ባህል መኖር አለበት። አሁን አንተን እንዳነሳው ኢሬቻ ለኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ እዚህ የሚያገኘው የሱዳሞችን የወላይታ እንዳለ ነው የሚያገኘው። ይሄ ለአንድነትም ወደፊትም እስቲ ማለት ምን አይነት ነው ማሳይ? ኢሬቻ በጣም የሚገርም ነው። ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ፍቅር አምጣ፣ ዝናብ አምጣ፣ ፀሐይ አምጣ አይደለም፣ ለምድር ነው የሚጸልዩ። ስለዚህ አሜሪካም ምድር ነው፣ አውሮፓም ምድር ነው። በቃ በምድር ላይ ነው እነሱ ይጸልያሉ፣ እሱ ይሰማል። ስለዚህ ለህብረት፣ ለአገር፣ ለህዝብ፣ ለሰው ዘር የሚጸልይበት ስለሆነ እግዚአብሔር ጋር የሚማጸኑበት ስለሆነ መቀጠል አለበት፣ መቆም የለበትም። እኛ የጀመርነው አይደለም፣ አባቶች ያመጡት ነው፣ የአባቶች ታሪክ ነው። ስለዚህ የአባት ታሪክ ደግሞ አባቶች ያመጡት ታሪክ የጦርነት ብቻ አይደለም። አባቶች እንደዚህ በጦርነት እንደዚህ ያረግ የሚባለው በፍቅር ያመጡትን ደግሞ መቀጠል አለብን፣ በፍቅር። ስለዚህ የተለያየ ይባላል አይደል? አሁን ዛሬ አድዋ በዓል ነው፣ ዛሬ እንደዚህ ነው።
ልክ ይሄኛውንም እንደዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አዎ ማስመዝገብ አለብን። እዛ ላይ ደግሞ አንዱንን አንድ ላይ እናክብር ነው። እኔ ከጂንካ ነው ከደቡብ ኢትዮጵያ ነው መጣው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ከዚህም ደግሞ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ሄዶ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦችን ማየት አለብን፣ መከበር አለባት። ስለዚህ አንድ ስንሆን የሁሉም ሰው አንድ ነው የሚሆነው። መጥፎ ነገር ብንሰራም አንድ ነው፣ በተግባብተን የምንሰራው ስለሆነ አንድ ነው። ስለዚህ ባህሉ አሪፍ ነው፣ ይከበር፣ አይቋረጥ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አመሰግናለሁ። እሺ ነው Kami wujuban bagageen. Maqaan koo Duruusaa Kennisaan jedhama. Irreecha hora Finfinnee kan bara kana haala kamiin ilaalta? Irreecha hora Finfinnee kan bara kana haala adda ta'een ilaala. Sababiin isaas baratti biyyi keenya Itoophiyaa injifannoo guddaa galmeessiteedha. Innis immoo baratti hidhii haaromsaa guddicha Itoophiyaa dhamaatii waggaa 14 booda tokkummaa uummata Itoophiyaatiin itti xumuramee itti eebbifame waan ta'eef haala kanaan bara ol ka'iinsaati waan ta'eef bara ce'umsaati waan ta'eef akka itti ilaala. Akkuma tikaaste gaa irreechi baranaa ol ka'iinsa biyyattiif jedhameeti moggaasni kan kennamee fi ati yoo jetteetta mee kanarratti irreecha kanarratti namoota hin dhufneef irreechi immoo akka namoonni tokko tokko jedhanitti aadaadhaas amantiidhaas hin jedhu akka keettoo maal jettan? Irreechi aadaadhaan jedhaan akka kootti aadaadha iddootti Oromoonni wal ga'anii irreeffatanii aadaa isaaniitti calaqqisiisan malee irreechi amantaadhaan waliin qabatuun jedha. Sababiin isaas irreechi amantaan kan dhuunfaati, irreechi immoo kan waloo uummata Oromootii fi kan uummanni Itoophiyaa illee irratti hirmaatanii kabajachaa jiran, kan uummanni Afrikaa illee uummanni addunyaa irratti hirmaatanii waliin kabajannu waan ta'eef irreechi waan amantaadhaan wal qabatu miti. Irreechi aadaadha. Aadaan immoo ibsituu eenyummaa saba tokkooti. Kanaaf irreechi aadaadha malee amantaa miti. Qeerroof qarreen dargaggoonni abbootiin manatti haftan kottaati aadaa keessan calaqqisiifadha. Kottaati Oromoota naannoo garaagaraatiin walitti dhufanii tokkummaa isaanii ibsachaa jiran, aadaa isaanii waliin calaqqisiifachaa jiran kottaati calaqqisiifadha. Amantaadha walitti hidhina, aayidentiitii eenyummaadha, aadaadha an jedhan. Isin baga geessan. Maqaan koo Fayyeeraa Waaqumaan jedhama. Abbaa Gadaa Fayyeeraa Waaqumaan jedhama. Kan dhufne godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaati. Akkuma kaastan egaa godina Jimmaarraati egaa bakka kanatti kan argamtanii irreecha hora Finfinnee kan bara kanaa akkamiin ilaaltan? Kan bara kanaa adda wanti godhu isuma duriirra uma dhumna kan caalu argine malee kan kanaa gadi waan ija namaa addeessu nagarre uffanni fa'aa Oromoon tolfatee Oromoon of danda'ee mataa isaatiin walii bulchee karaa walii buusee hiriirri bahee hiriirri karaa irratti nagaadhaan iddoo kana dhufuutti isa duriirra addan jedhaan. Wantoonni asitti argitan addaadha jettaniitu wantoonni isin asirra argitan maal argitan? Oromoon baaf lixaan wal dhufee kaabaa kibbaa walitti dhufee wal arguudhaan karaan toluudhaan keessi isaa babbareeduudhaan simannaan isaa karaatti akka biraa ta'uudhaan nu simatee nu geggeessuudhaan ayyaanni Oromoo kun duudhaan Oromoo kun duudhaan kaleessa ganama Oromoon ganamatti hin gahe Oromoon duudhaa isaa malee waan biraa hin qabu. Oromoon gadhiisee ture duudhaa isaa kana amma deebi'ee duudhaa isaatti deebi'uudhaan irreeffachuun malkaaf tulluutti irreeffachuudhaan
duudhaa isaa ganamaatti deebi'uudhaan akka ajaa'ibaatiin jedhaan akka mataa kootitti na gammachiise mallaadhuma Itoophiyaa gammachiise Oromoo mana jiruuf isa dhufee iddoo kana jirus hin gammachiisen jedhaan. Akkuma isin kaastan egaa irreechi baranaa addaadha jettaniitu isa keessaa immoo irreechi baranaa ol ka'iinsa biyyattiif jedhee moggaasa kennameeti kan inni jiru akka keessanittoo yaada akkamii qabu kanarra? Akka kootti kan Oromiyaan miti sabni hundi irratti argamee tarraa yeroo nama ilaallu kan duriirra kan waggaa kanaarra saba hundatti iddoo kana jira jechaadha itti gammadee Amaarri jira innaan laalu Tigreen jira yeroo laallu karaa irratti yeroo nama dudubbisaa deemnu hunduu itti hirmaatee waliin qabna jedhee waliin tokko ta'uudhaan hida'amuudhaan wal jaalachuudhaan wal faana tokko ta'ee hunduu kabajuudhaan Oromoon duudhaa isaa deeffachuu itti gammadee hunduu nu wajjiniin hirmaateeraan jedhaan akka ilaalcha kootitti. Keessanitti amma irreecha kanarratti kootaatii hirmaadhaa irreecha kana aadaa kana bal'isnee addunyaatti haa agarsiisnu jechaa jirtu. Akka yaada kootiitti dhuguma akkatuu jette hundi isaa waliigalee akkuma amma waliigalee kanatti addunyaan martillee biyya laalleen wajjiniin isa dhufu yoo waaqni nagaadhaan ittiin nu ga'a isa dhufu wajjiniin akka hirmaannu akka wajjiniin dabarsinu akka miiskoolitti nu galmaa'u isa kana nawwaa jechaadhaan. Akka yuuniskooti nuuf galmaa'uuf tokkummaadhaan waloominaan kootaatii irreeffannaa jechaa. Tokkummaadhaan taanee akka iddoo tokkotti nu galmaa'ee nu guddatu. Akka nu olluu dheeratu akka gadi hin gabaabbanne duudhaan Oromoo kun akka gadi hin jenne akka mataa edda mataa olluu qabate akka qacceensa amma alaatti illee nuuf fulla'uudha kan nu barbaadnu jechaadha. Irratti egaa namoota irreecha kana bakka kana irreeffannaa kanaaf dhufneef dhaamsa akkamii qabdu yaada keessan xumurra? Dhaamsa ani qabu karaa fageenyaarri namni hawwuun dhiisu daandiin nu jalaa tokko tokko tuttuqan burraan namni dadhabuudhaan daandii dheeraarraa kaanee dhufne daandii dheeraarraa dhufuudhaan namni yookiin irreeffatee arge suusiidhaa hin taa'u nuti namoota qabannee deemnu kana nu bukkeetti argita namoota kana qabannee waggaadhaan duudhaa kana irratti dhiyaachuurraan isa kanaaf namoota qe'eettafaniif Oromoo maraan Itoophiyaa maraan irratti dhumnee kan kanarraati isa dhufu irreeffachuudhaan hawwaa bara gabbinaa bara quufaa bara badhaadhinaa bara bal'inaa rabbi nuuf ta'u bara kan dhalate guddatu kan qonne barakatu bara nageenyaa bara quufaa rabbi nuuf taasisuun jedhaan galatoomaa. Isin galatoomaa waggaa nagaa nuu ga'a isiniin jedhaan. Eenyu lollaan eenyu dureessee wal argatte wal gammadde baga geesse waggaa nagaa wagii waggaa gigsa geelloo sirba keemmoo ammas gayi waada gayi yookatuu baatanii nama geelloo kotaa baggaatanii nama geelloo yoo laluu baatanii nama geelloo wal bukkee baggaattee nama geelloo booya shungee hiddii diddiimtu birroo lime booya shungee bubburuktuushi iyyoo lime booya shungee diimtuu giggiigtu birroo lime booya shungee gaggababeshi birroo lime booyaa baaboo daraari asa jennaan jidhiidha acha jennaan jidhiidha warra jimmaa warra sangaan dilbiidha yaa shungeeko. Irreechaati kuna ka shaktiin shambakko waa'ee. Irreecha kuna shaagajmoo. Baadiyyaa digee baadiyyaa uruu mudde shaagna yaanya irreecha gashayee. Shaagna yaanya dabo miraab yoon kubbaa tunu Addis Ababa. Itoophiyaa shaagna yaanya suduu abbaayna. Fowana diaga digee yoon shaagna yaanya shambaayyaa diyaanya. Hayyee galatoomadha bagattiin singee eenyu siniin jedhu. Bakka waliin nungee abbaa mudaa Booranaa gariin jedhama caancorraan dhufe. Hayyee egaa irreechi bara kanaa akkuma abbootiin gadaa labsanii turanii irreecha ol ka'iinsa biyyaatiif jedhu mata duree kanaan kabajamaatii jira. Mee taateewwanii fi akkasumallee immoo irreecha bara kaanirraa maal adda isa taasisa? Tole irreessi baranaa kan irreessa bara darbeetiin kan adda godhu waan baay'ee jira. Laga hidha Abbaay misoomonni gurguddoon piroojeektoonni gurguddoon kan itti eebbifaman isa immoo gadaa melbaa gadaa michileetiif yeroo walii aangoo walii dabarsuudhaaf qophiirra jiranii jala bultiirra jirra jechuudha achumaan. Kanaaf waan baay'eedha adda taasisu.
Ayyee galatooma ulfaadhaadha. Egaa irreecha gaadha irreeffatamaa jiru kana akkuma argaatii jiru sabaaf sablammoonni biyya keessaa akkasuma biyya laallee irratti argamaniiti jiru. Kanaan wal qabatee dhaamsi yookaan ergaan isin qabdan ayyaanni irreechaa kun maal ta'uu akka qabume yaada nuuf kennina. Tole akkuma beekamu kaa sirni gadaa waan baay'ee of keessaa qaba. Isa keessaa irreechi isa tokkodha. Kanaaf dhaloonni dhufus sirna kana sirriitti eeggatee kunuunsee naamusa isaa kan eeggateen akkaataa naamusa isaa eeggateen akkaataa duudhaaf sababeeffannaa isaa eeggateen dabarsuu qaba kabajuu qaba jechuudha. Ayyee dhuma irratti dhaamsi isin qabdan. Dhaamsi gaa uummata Oromootiif qofa hin ta'in uummata Itoophiyaa hundumayyuu namoota irreecha kanarratti argamuuf kabajuuf dhufan hundumaaf baga isiniin ga'e baga waliin ga'e jechuun barbaada. Ayyaana gaarii ni yaada. Tole galatooma. Ayyee baga itti isin ga'e jecha maqaan keessan eenyu jedhu eessarraa dhuftanii? Wajjinuu baga ittiin nu ga'e jecha ani godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa irraa kan dhufe ani Asmaach Furuu Asmaach Buudee Jajjaboo jedhama abbaa gadaa Waayyuuti. Ayyee egaa abbaa gadaa Waayyuu akka taatan egaa kutaa Waayyuu keessatti nuyi kaastaniiti jirtu. Kanaan wal qabatee irreecha bara kanaa akkamiin ilaaltan? Irreechi bara kanaa wanti adda isa taasisu wanti baay'een akkuma yaa'u kabajamuun asii kaasaa turan abbaan gadaa Booranaa asii kaasaa turan. Wanti adda isa taasisu inni guddaan hidha laga Abbaayii waggaa meeqaa itti yaadamee aarsaa meeqaa irra kafalamee lubbuun namaa irratti darbee waan guddaa taasifamaa dhiibbaan guddaan taasifamaa ture bara itti milkaa'edha. Inni lammaffaan immoo bara gadaan Oromoo baallii bifa nagahaatiin itti walii dabarsu jaalalli sun ammoo qabatama ta'ee lafarra mirkanaa'ee kan argaa jirru haalli simannaa irreecha baranaatiif mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaas bulchiinsi magaalaa Finfinnees akkasumas uummanni qeerroon qarreen qaamoleen nageenyaa hundi isaanii wanti irratti hirmaatanii taasisan baay'ee kan namatti tolu jechaadha. Haalli simannaa uummanni itti daandii karra itti wasimataa deemu Oromoon duraanii yoo bishaan kadhatan aannan nama obaasan sun qabatamatti kan lafarratti argaa jirru jechaadha. Beektanii aannan wal obaasaa, foon wal nyaachisaa, bishaan waliif kennaa, wasimataa, iddoo walii kennaa, wal baadhachaa, guddaan xiqqaa kabajaa, xiqqaanis guddaa kabajaa, wal ulfeeffachaa wanti itti deemaa jiru kun waan baay'ee adda isa taasisudha jechaadha. Egaa irreechi akkuma jalqaba isin kaastan ol keessa biyyattiif gahee guddaa akka qabu kaastaniitu jirtu. Akkasuma immoo sabaaf sablammiin biyya Itoophiyaa irratti argameeti jira irreecha kanarratti. Kana qofa iyyuu miti biyyoonni halaallee kan irratti argaman jiru. Kanaan wal qabatee irreechi gara yuuniskoo irratti galmaa'utti hanga deemutti deemamaatii jira. Dhaamsi isin qabdan hawaasa Oromoo bal'aa kutaa biyyattii Afrikaa bal'aaf qabdan maali? Gaariidha. Dhaamsi ayyaana irreechaa wajjin wal qabatu uummata Oromoo qofaaf osoo hin taane warra ayyaana irreechaa kabaju hundaaf sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiranii fi biyyoota alaa irraallee iddoo jiran irraa kabajaniif kan jechuu barbaannu tokkoffaa irreessi jaalala, irreessi araara, irreessi tokkummaadha. Irreessi walagaree uummataati, uummata Oromooti. Uummata Oromootiin hundeeffame malee uummata Oromoo qofaa miti kan wal argu jechaadha. Sabaaf sablammii guutuu ilmaan namaa hunda isaa kan jaalala irraa baratanidha beekta. Gaafiin ammoo akka waliigalaatti uummata Oromoo illee bakka buuneetiniin waa'ee ayyaana irreechaatiif gaafannu ayyaanni irreechaa akkuma yuuniskoo irratti galmaa'isanitti kalandarii irra maanuun galmoofni kun gaafii uummata Oromooti yeroo dheeraa jira. Gaafii uummata Oromoo yeroo dheeraa kalandarii irratti nu galuu qaba. Haalli nageenya amma kaafamaa jiru kun bifuma kanaan wanti guddaan ammoo nuti abdannu gadaan amma keessa turre kun haala nageenyaatiin biyya keenya keessatti waan keessa turre quba qabna. Akka Oromiyaatti qofa otoo hin taane akkuma guutuu Itoophiyaattis wanti argaa turre waan guddaadha. Fakkeenyaaf akka loqoda naannoo warra sikkoo maldoo kanatti gadaa amma darbeetiin raawwatame kana bultuma jedhamu bultuma bultii muka keessaa jiru. Bultuma bultii muka keessa jechuun nageenya irraa hir'ina qaba jechaadha. Amma immoo inni sun gahee isaa xumurateetiin aangoota rakkabuuf karaa nagaatiin baalli dabarseetiin deemaa jira. Kana booda immoo nageenyi biyya keenyatti akka bu'us abdii guddaa irraa qabna. Waan guddaa asirraa argine irra waan ta'eef jechaadha. Haalli itti wasimataa jiru, haalli itti walamansaa jiru baay'ee namatti tola. Dhaamsi akka dhaamsaatti nu kaa'uu qabnu. An akka nama tokkootti uummata Oromoos abbootii gadaas eenyuunis akka qaama irreessa kabajuutti bakka bu'eetiin an kaasuu barbaadu tokko irreessi amantaas miti, irreessi siyaasaas miti. Amantaanis kan walitti dhufu. Yeroo baay'ee amantaadhaan walitti fidaniitiin amantaa wajjin wal qeeqa waan jedhu akkasii kaasa. Amantaas miti. Irreessi siyaasaas miti. Irreessi jaalala tokkummaa. Araara. Yeroo itti waan argatan itti deebanii rabbi waaqa itti galateeffatan. Waan nama jala hanqate deebaniitiin walitti deebaniitiin waaqa itti kadhatan. Iddoo jaalala itti wal qunnaman malee irreessi amantaas miti, siyaasaas miti. Kanaaf ani gama kiyyaan dhaamsa kanuma dabarsuu barbaada galatooma. Ayyee egaa irreecha milkii isiniif haa ta'u. Hayyee isinis tole. Tole galatooma. Kilaas gammaa laani qawween barti kuma biyya kana kaafalatu laani maqaan lulu awwallo yoo kan dhugaa baratu laani kuma laani
በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ። ስሞትን ማን ልበል? ከየት ነው የመጣው? እኔ ከኋላ ያለውን ማህበረሰብ በመያዝ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አዲሱ ክልል ነው የኢሬቻ የኦሮሞን በዓል ለማክበር 2 ቀን ሙሉ ነው የተጓዝነው። መንገድ ላይ ጅማ አድረን ትላንትና ልክ ምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ገባን። የምናከብረው የምንወደው የምናደንቀው ልማታዊ አስተሳሰብ ያለው ታላቅ የኦሮሞ ህዝብ ተቀብሎን ቀልቦን አስተኝቶን ዛሬ ደግሞ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ በእግር ተጉዘን ይህንን ትልቁን የኢሬቻ በዓል ያከበርኩለት ነው። ከማህበረሰብ ጋር ማህበረሰቡ ነው በቀጥታ ቤንች ህዝብ፣ ሸኮ ህዝብ ሂድ የኦሮሞን በዓል አክብር። ነገም ደግሞ ቢስትባር የሚባል ከጥር 5 እና 6 የሚከበር የኛም ክብረ በዓል አለና በዛም ላይ በአጋጣሚ ጋብዘልኝ አገር ሽማግሌዎችን አባገዳዎችን በሙሉ ጋብዘ ይዘ ትመጣልኛል ብሎ ላከኝ። መጥቻለሁ፣ አይቻለሁ። የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ሰፊ ህዝብ ነው። ይህ በዓል ደግሞ የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የአገር አቀፍ ከመሆን አልፎ የዓለም ክብር የሆነ የአብሮነት፣ የአንድነት፣ የመተሳሰር አብሮ የመግባባት የሰላም በዓል በመሆኑ ከዚህ ትልቅ ትምህርት ወስደናልና እኛም የምናከብረውን በዓል በዚህ ልክ ከዚህ ወሰድነውን ልምድ ወስደን እናከብራለን። በሚገርም ሁኔታ አብረን እንሰራለን፣ አብረን እንቀጥላለን፣ አብረን ኢትዮጵያን እናሳድጋለን። በዚህ አጋጣሚ ቅድም እንዳልኩት ከዚህ ከ2 ወር በኋላ በምናከብረው የኛም በዓል ላይ መላ የኦሮሞ ህዝብ በመገኘት እኛ ያስደሰትነውን ያህል ብድሩን እንዲመልስልን ጭምር በቤንችና ሸኮ ህዝብ አደራይን አስተላልፋለሁ። እጅግ የማከብረው ህዝብ የምወደው ህዝብ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ አየ ከወጀምቶታ ፎርዶፍቶታ ኦጂኤምሲ ሚዲያ አኩማ አርጋ ጅርተንጋ ኢሬቺ ሆራ ፊንፊኔ ቢፋ አደተ ኤቲኔጋ አከስቲ ከኢንዲ ከበጀማትሩ ከምበረናሞ ዋንቲ አዳ ኢሰታይሶጋ አኩማ አርጋ ጅሩ ሰባብ ሰው ለሚን ኢትዮጵያ ኬሰ ጅራን ኢሬቻ ከነ ዱፋኒ ቢፋ አከሲቲኔጋ ከንሳን ኢሬፈቻ ጅራኒጋ ቢፋ አደተ ኤቲኔጋ ኢሬቺ ኩን ከነመቲ ቶሎ ኑተሰጋ አካ ኦጂኤምሲ ሚዲያ አቲጋ ሰገንታ ከነጋ ቶኮ ለማን ከን ስምብራ ከቀብሲሳ ጅሩዳ አመሌጋ ቱርቲን ኬሳን ኑፋናቶ Ayyee daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation kan amma irratti argamnu kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee kan bara 2018 yookaan 25 ayyaanni Irreechaa akkuma abbootiin gadaa ibsanii ayyaana olka'iinsa biyyattiif jedhamee labsamaati ture. Dhugumattu iyyuu ayyaanichi olka'iinsa biyyichaa yeroo itti labsuudha. Warreen egaa na duubatti argatan immoo sabaaf sallammii biyya Itoophiyaatti argaman egaa ayyaana kana ibsachuuf yookaan kabajuudhaaf nufi Oromoota waliin argamaniiti jiru. Hanga xumura qophii keenyatti ammayyuu nu waliin tura. አየ እና አመሰግናለን። ማን ልበል? ታምሩ ታደሰ እባላለሁ። ከኮንሶ ነው መጣሁት። ኢሬቻ በዓል እንዴት አያችሁ? ኢሬቻ በዓል እንግዲህ በጣም ትልቅ ታሪክ የተሰራበት ያለው በዓል ነው። በጣም ደስ የሚል በዓል ነው እየተከበረ ያለው። በዚህ አይነት አካሄድ የኢትዮጵያን አንድነት እያመጣ ያለው በዓል ስለሆነ በደንብ መጠበቅ አለበት የሚል ሀሳብ ነው አለኝ። ኢሬቻ የዘንድሮ ኢሬቻ እና ሌሎች እንዴት ነው አያችሁ? ምንድነው ዲፈረንሱ? እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረው ኢሬቻ ያው ስጋት ነበር ያደረበት የነበረው። ከአንድም 2 መጥቻለሁ። የዘንድሮ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ሰው ከስጋቱ እየወጣ አሁን ጥሩ አከባበር እያከበረ ነው ያለው። አሁን እንዳያችሁ ኢሬቻ ለኦሮሞ ብቻ አይደለም የሚከበረው ብሔር ብሔረሰቦችም እዚህ ነው ያየቱ። እስቲ ወደፊትም እንዴት ነው ማይዶ ዩኔስኮ ላይ ለማስገብ እንዴት ነው? ኢሬቻ እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ ያው እንደ ብሔር እየታየ ነበረ። ዘንድሮ ስናየው ግን ጠቅላላ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የታየበት ስለሆነ በዩኔስኮ ላይ ተመዝግቦ እንደ ቅርጽና እንደ ታሪክ ቢቀመጥ የተሻለ የኢትዮጵያን አንድነት መገለጫ ነው ብዬ አምናለሁ። መጨረሻ ላይ መልእክት ማስተላለፍ ካለ? እንግዲህ መጨረሻ ላይ የሚያስተላልፈው እኛን የጋበዙት የኦሮሞ ባህልና ቱሪዝም እንዲሁም የኮንሶ ዞን የደቡብ ኢትዮጵያና ኮንሶ ዞን በዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን እንደዚህ አይነት ያለ ፍቅርና እንደዚህ አይነት ያለ አንድነት ለኢትዮጵያ የጋራ መተሳሰቢያ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ጥሩ ተሞክሮ ነው። ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ በዓል ነው ብዬ ነው የማምነው። እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ማን ልበል? ቤተልሔም አያኖ ይባላለሁ። የመጣሁት ከኮንሶ ነው። አየ ቤተልሔም ኢሬቻ እንዴት አየሽ? ኢሬቻ በጣም አሪፍ ነው። ደሞም በጣም ደምቋል። ኢሬቻን ሰምተን ለመምጣት ደግሞ በጣም ነው ተጓጓ ነው።
እንደተጓጓን ዛሬ ተገኝተናል። ይሄው እየተደመቀ ይገኛል። ባሉ በጣም አሪፍ ነው። ደሞም ለይት የሚል ባል ነው። ለወደፊትም ደግሞ ይሄ ባል እንዲያድግ እንፈልጋለን። አካሄዱ እንዴት ነው? ኢሬቻ ከዚህ በመቀጠል ከዛ በፊት መተን ነበረ። የዛሬ ለየት ይላል። አሁን እንዲያድግና ለወደፊት እኛ መተን እንደዚህ አንድ ላይ እንደዚህ በማድመቃችን ኩራት ይሰማናል። Bagati singai. Bagai olin lungai. Maka kesanai. Maka fantalle borutan jam. Irrecha kambara kuma lama fuda sadeti kana akamin laltan irrecha hora finfinne irratti kan nuti argamnu bifa akamin laltan. Ayyaana bareedaadha. Ayyaana gammachuuti. Haalan nu gammachiise. Akka barana kaduran caala akka barana caaleew. Kana haalan nu gammachiise. Irrecha barana maaltu adda taasisa? Irrecha bara kana maaltu adda taasisa? Maaltu agarsiisa? Adda taasise bootaa irreessallee tolchanii karaallee tolchanii karaan isallee haalan tole wanni adda godhe karaallee haalan tole namni illee haalan baay'ate karaa gubbatti illee keessummoota deemtu Oromoon karaa irratti bahee wanni godhachuudhaan kanaan baran duran irratti akka haaraa ta'e. Damohe irrecha balete gobasa damohe አየ እናመሰግናለን። ማን ልበል? እኔ አቶ ኦዋታ ዳሞቱ ባላለሁ። አይ ነው መጣችሁ? ከሲዳማ ክልል አዋሳ። አየ ኢሬቻ ዘንድሮ እንዴት አያችሁ? ዘንድሮ ኢሬቻ በጣም ቆንጆ ነው። ደግሞ የመንገድ እጥረት አለው። ደግሞ እንግዳ የሚቀበልበት መንገድ ትንሽ የሰው ብዛት የተነሳ ትንሽ እጥረት አለው። ሌላ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነው። ደግሞ አንድነታችን ለወደፊትም ደግሞ ደስ የሚል ነው። ደግሞ ኢሬቻ ማለት የአንድ ሰው አይደለም፣ የኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ የሲዳማ፣ የወላታ፣ የከምባታ፣ የኢትዮጵያ ሙሉ አጠቃላይ ማለት ነው። ደስ የሚል ነው። ዘንድሮ በጣም ነው የምንፈልገው። እኛ ደግሞ አሁን እንደመጠን እኮ ሰው ቦታ ባይኖር ኖሮ እኮ አጠቃላይ ሲዳማ እንደመጣ ቢገባ ኖሮ እኮ ለጫወታም ደስ የሚል ነው። Bagatin singai bagagesan. Bagawajini nu geenye. Ayya maqaa keessan eenyu? Zannabach Masalan jedhama. Akkuma argaa jirtan egaa ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti kan argamu egaa bifa addaa ta'een akkasiin kabajamu maaltu isinitti dhaga'ame? Hedduu baay'ee gammadeera. Uummanni keenyas hin gammadee yaada. Baay'ee nama gammachiisa haalli jiru. Irreecha kana kabajuuf eessarraa dhuftan sin? Finfinneedhumaas. Irreecha bara kanaa immoo maaltu adda isa taasisa? Irreecha bara kanaa tokkoffaa galme Adwaa ijaarramee bifameera. Ambiraamoo hedduu hawwii kiyya kan ture laga Abbaay waan hidhameef hedduu nama gammachiisa. Irratti dabaleet baay'ee nama gammachiisaa jira. Kanaaf addaan godhu isa kana. Akkuma isin kaastan egaa irreechi baranaa egaa biyyattiif egaa yerootti milkaa'ina garaagaraa taasisamedha. Isarratti immoo egaa irreechi ol ka'iinsa biyyattiif jedhamee yerootti maqaan moggaasa karaa abbootii gadaa kennamedha. Akkuma isin kaastan iyyuu egaa mee dhaamsa kana wal qabatee akka keessanitti yaada akkamii qabdu? Akka kiyyatti biyyattiin keenya baay'ee bareedaa jirti. Haala kooldarii kanaanis waan adda addaatiin calaqqisaa jirti waan ta'eef ani hedduun gammadaa jira. Haa ta'u kooldarii keessaa nama ka'e tokko ta'ullee baay'een gammade. Manni kiyya diigamus adiigamu baga ishoo jechaan jira. Maaliif haala kanaan calaqqisee hoggaa bareedu nama gammachiisa jechaadha.
maaliif ijoolleedhaaf kan dabarsaa jira waan ta'eef. Baladami, Resakolle, Baladami, Andabe Sanjalu, Baladami, 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 Babateke Chabe, Baladami, Baladami, Baladami. እንግዲህ ኢሬቻ 2018 ላይ ነው የምንገኘው። ከየት ነው የመጣው? በመጀመሪያ እንኳን አደረሰ። እሺ አመሰግናለሁኝ። ስሜ አብዱልዋስ መሐመድ አሚን እባላለሁኝ። የመጣ ነው ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከቀቤና ልዩ ወረዳ ከወልቂጤ ከተማ ነው። ኢሬቻ እንዴት ነው? እንግዲህ ኢሬቻ በጣም ደምቋል፣ በጣም ያምራል። ኢሬቻ የፍቅር፣ የሰላም፣ የአንድነት ፈጣሪ የምንለምንበት አብሮነትን ህብረ ብሔራዊነትን የምናጠናክርበት በዓል ስለሆነ እጅግ ደስ ይለናል። እጅግ ለሀገራችን የሚያስፈልጋት ትልቅ ሁነት ነው። ከኦሮሞ በዓልነት ባለፈ የመላ ኢትዮጵያን በዓል እየሆነ የመጣ በዓል ነው። ኢሬቻ ድንቅ ሴት ነው ብዬ አስባለሁ። የዘንድሮ ኢሬቻ በጣም ለየት የሚያደርገው አንደኛ የታላቁ ህዳሴ ግድብ በተመረቀ ማግስት መሆኑ እጅግ ያስደስታል። ከዛም ባለፈ ደግሞ አገራችን ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን እያሳካች ባለችበት ሰዓት በመሆኑ ኩራት ነው። ለኢትዮጵያ ትልቅ እሴት ነው፣ ኩራት ነው። ይሄ አብሮነታችንና አንድነታችን ካስቀጠል ነው ሌላም ትልቅ ተአምር ልንሰራ እንደምችል በአንድነት ሊሰራ የሚችል ትልቅ ተአምራቶች አሉ። ይቺን ሀገር የሚያስፈልጋት እንዲህ አይነት የሚያሰባስብ አብሮነትን የሚተርክ ፍቅርን የሚያዳብር የህብረ ብሔራዊነት መንፈስ ያለው በመሬት ላይ የሚታይ በተግባር የሚታይ እሴት ነው። ይሄ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባው ባለው የዘንድሮውን ለየት የሚያደርገው በአንደኛ በዚህ ምክንያት ነው። ሀገራችን ወደ ተከፍታ እየሄደች ባለችበት ሰዓት በመሆኑ እጅጉን ያስደስታል። Bakka singe maqaa keessan eenyu? Maqaan koo Haannaa Tamasgan jedhama. Maqaan koo Lidiyaa Maamoon jedhama. Egaa isinitti bareedee jira. Isinis egaa uffata aadaatiin bifa akkasiitiin dizaayiniitiin faayamtanii Irreecha hora Finfinnee irratti kan argamu. Irreecha baranaa maaltu adda isa taasisa? Irreechi baranaa baay'ee namatti tola. Sabaaf sablammii garaa garaatu dhufee jira. Warroolleen hafanillee dhufuu qabdu turtanii. Irreecha baay'ee bareedudha. Baay'ee uffata aadaa keenya baay'ee sabaaf sablammii kan ta'e ilaalaa jirra. Baay'ee faayamnee jirra, nutillee baay'ee nutti miidhagee jira. Galatoomiyyatillee baay'eesti bareedeera. Ayyaanni baranaa baay'ee namatti tola baay'ee. Irreechi baranaa baay'ee bareeda. Kan namatti tolu immoo otoo waliin qoodiin sabaaf sablammiidhaan as gahanii hundumtiyyuu bareedee miidhagee dhufee as argamee jira. Baay'ee namatti tola. Ayyee galatooma alfaadhaa yaada keessaniif. Eshi galatooma sinillee.
daawwattootaaf hordoftoota OJMC Miidiyaa irreechi hora Finfinnee kan bara 2018 bifa akkasiin guyyaa har'aa kan inni kabajamaa ture. Akkuma beekamu irreechi kun uummata Oromoo qofaatu hin ta'in sabaaf sablammiin garaagaraa argamaniiti bakka kanarratti irreechi bifa namatti toluun kan bara kana kan inni kabajame. Dhugaattuu akkuma kaaste irreechi hora Finfinnee kan bara 2018 yookaan 2025 haala hawwataa bareedaa dhugumaan akka abbootiin gadaayyuu labsaatii turan torbee irreechaa keessatti irreecha ol ka'iinsa biyyattiif jedhamee labsamaatii ture. Dhugaattuu waan abbootii gadaa labsan sun har'a qabatamaatti arginee jira. Kanaaf immoo mirkaneessi isaa yookaan maali yoo jette Itoophiyaa keessatti sabaa fi sablammoonni biyya Itoophiyaa keessatti argaman ayyaana irreechaa kana irratti argamanii akkuma Adawaa waliin qabnu irreechaa kan Oromoo qofa miti waliin qabnaa jedhanii hirmaattota irraa yaada kana fudhanneetii turre. Maarreegaa irreechi kan waliin qabna irreechi kun akkuma sirni gadaa yuuniskootti galmeeffame irreechi kunis galmeeffamuu qaba. Tokkummaa keenya waloomna keenyaati bifa akkasiitiin yoo qabanye irreecha kana galmeessuu qabnaa jedhaniiti yaada isaanii bifa addaatiin kan isaan nu kennan. Irreechi baranaa immoo akkuma kaaseyyuu ol ka'iinsa biyyattiif kan ka'e biyyattiin immoo baranaa keessatti yerootti wanta garaagaraa milkooftee kan isheenitti gammaddeedha. Akkuma nuti argaa turreeyyuu jalqaba isaarraati jalqabne bariirraa eegalleeti haalli deemsa isaa haalli eegumsa isaa kan miira namatti toludha. Uummanni irreeffannaaf bayis immoo bifa namatti toluun uffannaa aadaa Oromoo garaagaraa akkasumas immoo kan uummata biraarree kan namatti tolaniitiin akkasiin kabajneeti guyyaarraa kan nuti jiru. Dhugaattuu akka kaaftee uummanni Oromoos immoo kaaba kibba bahaa dhiyaarraa walitti bahee argamee sirna galateeffannaa waaqaa kana asitti galateeffatee jira irreecha hora Finfinneetti. Asumaan wal qabatee immoo faayaan uffanni aadaa isaan uffatanii dhufanii akkasuma eenyummaa saba tokkoo kan mul'isuu fi akkasuma waliin ta'anii immoo gaafa wayyaa aadaa isaanii qabatanii dhufan biyyi Itoophiyaa kun aadaa kana qabdi waan akkanaa qabdi kan jedhu kun waan baay'ee nama hawwatuu fi akkasuma turistoota biyya alaallee kan gara kanatti harkisuudha. Dhugaattuu dubbachuu waan danuu irraa baranne milkiidha. Egaa irreecha hora Finfinnee gara xumuraatti fidneeti jirra. Irreechi hora Finfinnee irreecha akkuma ol ka'iinsa biyyattiif jedhame bifa namatti toluudhaan irreechi hora Finfinnee milkiidhaan xumureeti jirra. Hayyee daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa dhugaattuu ayyaanni irreecha hora Finfinnee waan hawwatamaa fi waan baay'ee namatti tolu baay'ee miidhagu akkasumallee biyyattii fi iddoo guddaa kan qabu haala kanaan ayyaanni akka kanaa kabajamuunsa biyyattiin tokkummaan wal bira dhaabachuun ishee yoo tokkomte waa fiduu akka dandeessu irreecha hora Finfinnee kan bara kana irratti mul'isteeti jirti. Egaa nuti sagantaa kana immoo tokko lamaan simbiraan geenye jirra karaa Oromiyaa Global Media Corporation. Egaa daawwattoota keenya qophicha qopheessuun kan si waliin ture Allalisaa Dabbabaa fi akkasuma waayilli koo Boontuu Dastaa na waliin turteerti. Qophii birootiin hanga deebinee wal arginutti nagaatti nuuf tura.